Gama. Eh, Akkam nagame? fayyaa wallaahi jira. Duubaati uummanni kun linkii kana fuudhee as seenuu hin dandeenye dhugaan amma achi keessatti na gargaaraa jetteen yaadda? Akkamitti Maal goonaa yereme? jechuun uummanni kun amma linkii kana asirraa fuudhee telegiraam seenuu warri dadhabe amma duuba achi keessatti iimeela sana uummata tiktook kanatti naaf ergaa yookaan waan uummanni achi keessa barreessu godhan ni godha jetteen yaadda? Okay, gaafii bareedaadha. Gaafii waraabamni jira miti namni akkamiin baranne namni ati ammaan tana gidee meeqa himu jirtaa iluun gidee meeqa viidiyoon garsiisu jira sanuma barsuunis viidiyoon kun viidiyoo Ali akkam goona beeyta? Ali akkam goona beeyta? Nama 300 yoo arganne sadi keessaa namummaan 150 haafii yoo godhe waan nu jennu kana dhaga'ee hunda godhaa miti amma 300 yoo binni 300 godhaa akkuma jettee suni dhugaa miti nu beeyna achi keessaa namni muraasni amma tingootaan ingoola sabriinaan ingooti fakkeenyaaf jedhaa Oromoo United viidiyoo hin barsiifne telegiraama san keessa jiru nama 300 yoo ta'e namni 30 ni godha akkas dhibbu haa godhu jechuun namni warri Ameerikaa Awurooppaa maalii warroon tokko tokko ka hubannoo qabdan seenaa kunta seenaa fi godhaa maal taane beeyta Ali maal taane beeyta wallaalummaa osoo hin taane namni kenna wanni hin qabu jechuudha. Akka no si dhagayanii amma amarri beekumsa nurraa qabaattee osoo hin taane uma jedhan san dirqamaan akkuma goote bakka san geetti kennammoo irra deebiin kana godhu. Maakiyyee hin gaa bakka gara hojjettaa deemamu. Godhuu ni danda'an jedhee yaadaan garuu iimeela qabatanii viidiyoo ani iluu waan siin jedhu maaltu jira ni beektaa? Amma uummanni kun atillee viidiyoon garsiisu turte maakillee mana tamaaritti hundi akka baranneen beenu barsiistuun akka nuun barsiisne akka maakiin irra barsiistu Oromoo. Iluu maali? Ayi kun buna hoomse. Ani tiktookii cufeera osoo barsiise tiktookii cufee biyya kabiraatii seenu. Malee akkasirra akka amma maakiin gootu kanarra ani chaayinaa yoo dhaqee uummata dubbisee wayyu. Ani posta garuu baala. United Oromoo dhufee jira galchina. Ani ngosi Amma maakii dhaguu bannaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu. Mee obsa. Gaazawwan namni imeela hin qabne jiru gaa maati. Amma kootu viidiyoo si ergeetiin jira. Meena dhaggeeffadha guuta kana dhaggeeffadha dhiifamaa wajjin. Viidiyoo si ergeetiin jira. Uummanni keenya uummata miskiina beektaa. Waan takkallee wallahi irra laalamuu qabu. Akkaataa isaa amma viidiyoodhaan akkaataa ishiin achi keessatti laayivii seenuu dandeessu haalli mijatee jira. Soomaa kee asirraa beeytuma achi galteeni laayivii jira seenii fi bilbila kaa hin agarsiisa. Uummata achi keessa jiru ta'eyyuu achitti gartee akkaataa isaa hin agarsiisin uummanni hojiirra nu oolu jechuudha. Aboo maali jechuun walloon achi keessatti fiigalee sagalee walii darbaa dhaggeeffatee Oromoo United Oromiyaa United waan gootu mee miyuut godhaa warra keessan waan gootu amma iimeela amma telegiraamii akkuma aliin jedhe seenuu iyyuu ka dadhaban iimeela yeroo goonu barreeffama wayii barreessitee achirratti akkuma iimeela san sitti dalagina fakkaate akkatti yuuz godhanii barreeffama barreessuu qabnu. Numartuuma san barreessina kan beekne waan jiruuf itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Barreeffama ni barreessina saadaamillee ni jira ka barreessu tokko anillee ni barreessaaf barreeffama garaagaraa achi keessatti jechuudha wayitaa ishiin achirra dhuftee garsiisaa deemtu jechuudha. Akkaataa isaa viidiyoo irraa ilaalan. Tokkollee yoo ta'e rakkoon qabu barreeffamni maaliif waan tokko irratti waan riippoortii godhaa jirruuf yoo tokkollee ta'e baay'ina uummataati malee rakkoon qabu. United gaaffiin si qaba gista qabeen dhaggeeffadhu. Uummanni kun piroofaayila maakirraa kooppii godhanii telegiraama gubbaa. Uummata Oromoo irra ilaalin reemoota kun miskiina. Ambeene amma duuba achi keessatti waan ati barreessite kooppii godhanii iimeela keessa dhaqanii feestii godhan jettee nyaata. Halo. Ali uummanni nazzala jiran beekuu baatanis sababa uummata kanaatti guruppii kanarratti uummanni imeela qabanii fi warreen baratees
رفوني مالسي قالي سو وانا جدت خيانتي لين عاريني جام وكنا دوان دورتي لما جام جلا خنا رادلا نو جام جينا كان ما جام بنجام أمني كنا بيني برام يسلمان ولا سيدورا فين تاني أما اسمه دابتي وانا سنينجو مالم بنليس أدري على فلان عندي فما قارون نمني هندن دنيا جروني تندا علي نيكوسا نما كوسا فكاد علي كوديرو باي Sabrina, Ali by the way Nicosa hedu ang kasuda. No cosa sontane. Magi. No. Duga wali imne, duga yo wali. Dagay. Magi yero kam we have no time yero kam na mantan. Please. Enyu. Gabo magakan ketile ilu ki magai jirate asrate seda magakan ke berbayatin dabe. Narracho fani baro so bulli suki ya narracho fani baro. Ali Nicosa bar. Okay. TikTok ni narracho. Ali Nicosa. Amma wango tu. Please. Maki live akaseru dande sa chukubat live seru dande so mata wajin communicate goru dande. Warri jala ammo ti barresna forre fam faranji warri biya faranji turtan afam barresani mitiyon tung garte community tenya gargara turte mane badin kab duan joi babarresa tira tolo hartanif namone khannen copy gorotani tuma email sanke senani erganju amma takatnya ada berfalon amma ibe kusana medo tanu di dele kuma ka magani di datina wonni oi anile na aga farwani no united oroma waye jabu kami maki accounting ngubate ko isi so amman kana sin mal char tango accounting inde be abete as dura mucha to ko jira mucha like mucha sin jala tam to tamale de waye oromo kana ndalu ko fana marifate de go dikka to ko oromo be tami me fidani na mota hanye ita en abdi guta ka di fama wa ya da te want to go danin rabada united ornia abdi ji me abdi mobile abdi kanine bi ngai nye barna wonne duran video wane wara kitanne ji me tole abdu timbil bila gama telegram atin timbil bila saleda isa galchi na mota yechun dandeeti debi suda kabanni jirani misam fa ka please lesson maki kade bisudan lo suma bete suma de bisudan da jedin de biati opsiati ana wan ti wani barbane bar harami to report goru ra ka ummanni garte feedback gi bayi nan galchu barbane bar digale account si like kabani feedback yer go yechumo feedback gi ummanne ta galchu barbane mi yon tung gargar tu community tenya nu gargara tu temane badin kabdu video ni shida ka report ele video muzika di mane video berarti di wan joi gagawa kre barre fa gagawa wala namoni hundu no ka hirma tu ka kirati ummanne ka feedback esarat kargam barbade email ni jira email wa hunda barre sene bi jira chesa email ni fulatan tu ka jawrat ka galchan sambu da mu barre fa mu gagawa ba ni barre snavi copy gori tu macha ka paste gori tu send godu sigale yeah ati wonni gote email jarati email gote jirta maki yo wait yeah just wait no option de biati arken kenen ati amana ke fadu yo no fi mali fi amma gujan kanan amma makana amani sira amma kinya makana yo search gote bana ka ke da siketi makana jira ko user dan jira saniku yo amma nuti dafne wante ko to ko ingatin makana yo bade uma faida ka wanta makana juru kana yo hirmanne mari muchai teme share to ni be kabar namo isanu da follow wali tikamna ko account ni kana ni na ko be no epa baka wani goda soroti ko noni girti soroti afam faranji da dile yada gaba ba recipe maki baka mucha anat le gisto ko adu pade demo bro fuck no we on here what maki an mucaan dubbisa jed baheen dawwalaa fi dawwalee fi
Den kasatu wajin email gocha turre bette kazan deebi'ee fi jira. Warra accounting isaa Kaisa akkam ta'e meenatti kaisa akkam ta'e. bante akkuma keetii bante. Ana birallee user akkuma keetii bante accounting isaa. Okay, thank you so much. Then Kamu jadi kapten? Yaan qaba. An kalee abaram. Kalee waawayii si erga jedhee hoggaa accounting search godhu accounting naa dhufu didee deebi'ee hoggaa laalu bante jira naan jedhe. Same akkasuma ta'e accounting isaatillee like mucaa magarsaa jiru tokko beekame kafaan amaarifaatiin dalagu. Magarsaa naam jedhe ka isaatillee bante deebisamee jira. So anama mucaa dhaqee hin gaafadhaani karaa telegiraamatti yookaan wasaappiidhaan si erga waan jiru mara hin deebi'aati yoomaa yaadin. Okay, Jaba, so in Devin Dura? Email deebisaniiru fi mucicha isa jalaa baan ta'eef tiktookiin kee deebi'uu hin danda'u jedhanii email erganiiru fi jarri. TikTokii ma deebisaniif malee TikTokii ma deebi'ee itti dalagaara mi ammayyuu. Nuuf immoo emailii nuuf deebisaniiru beektaa akka deebi'uu hin dandeenye garuu ammas isa dhiifneetu kan biraa emailii gochuuf yaalaa jirra. Deebii already deebisaniiruuf. Akkaawunti deebi'uu hin danda'u siin jedhanii? Eeyyee. Riizinii noo? Community guideline cabsiteeran. Yeah. So sana sammutti qabachaa waan gochaa jirru agoon jechuu barbaadeetan. Okay, Allah godha. Anillee jara gaafadhee bakka isinii sitti himaa waan jiru mara. Anaa waan gootan maraafillee si wajjin jirra. Okay, she galata. Bakka haali nanti drama. Akkasi bakka sitti hima telegiraama waan mara. Anaa ammaan kana waa dalaguuf deemaa jira. Guyyaa gaarii qabaadha. Okay, Maki. Kanarraa asirratti waan barbaachisu natti hin fakkaatu namoota hedduu qabdi achi keessa. Soorettiin ergee jira kaliifatti jechi kalee barreesse. Sooretti guruppii ishee ni gootu guruppii keessatti ergi. Guruppii ishee naati kotta warri waa barreessitan kotta ishee naati qarqaaraan iflees. Guruppii isheen sooretti yoo si dide koppii godhiiti. TikTok irratti peessi godhisi insend akkas isheen achi keessa barreessaanii sappoorti godha. Sooratti guruppii siin galcha jeen nati deebar jechuun akka namni waa tokko keessa hin galchine cuftee jirta. Eshi namoota 66 online jira gama isaatiif nuyi. Yaa namni seen hoggaatti dhufte. Sarchi godhaa kottaa warri guruppii seenillee yookaan profaayila maakii jalaa jooyin akkaataa isaa laalaati seenaadha. Maakii viidiyoo seenaa